jetti gaafii exit exaamiidha. Kanaan dura hojjechaa turre hanga gaafii 75 hojjechnee turre 76 irraa kaafnee waliin hojjechuu eegalla. Nu waliin tura gaafiin 76ffaadha. Which of the following action demonstrate the nurse's creative problem solving skill in postpartum complication scenario? Kaasii gadii kana keessaa kamtu gocha narsiin tokko problem solving skill dandeettii rakkoo ittiin furuudha. Seenaariyoo postpartum complication qabdu keessatti gocha narsiin rakkoo san furuudhaaf agarsiiftu. A. Dismissing alternative treatment option without consideration. Osoo itti yaadiin alternative treatment dhiisuu. Ignoring the sign and the symptom of complication. Mallattoolee xaxaadhaa san irraanfachuu. Maintaining a rigid treatment plan without adjustment. Osoon tartiibeessine akkanumatti roora wal'aansaa jabuma kana godhuu. Seeking input from healthcare team to explore different solutions. Gareelee tajaajila fayyaadhaa irraa ragaa biraa barbaadu solutionii biraatiif. Mee optionii kana analyze haa goonu. Dismissing alternative treatment option without consideration kayyuu it is no creative problem solving. Kuni maal agarsiisa? Lack of openness agarsiisa. Ignoring sign and the symptom of complication kayyuu kuni unsafe and unethical. Seeraas miti. Ignoring complication in safety patient isanii miidhuu danda'a. Maintaining a rigid treatment plan without adjustment kayyuu kunillee creativeidhaa miti. Creative problem solving in adaptation qabaachuu qaba, flexibility qaba. Seeking input from healthcare team to explore different solution kayyuu kuni sirriidha. Kuni by collaborating dhaan brainstorming dhaan strategy garagara adapt godhuudhaan complication san sirnaan furuudha. Kanaafuu correct answer in seeking input from healthcare team kayyuu. Creative problem solving in nursing jechuun maali? Maal qaba? Yoo jenne tokko collaboration jiraachuu qaba walii wajjin. Healthcare team for diverse insight. Akkaataa garagaraatiin akka ilaalaniif collaboration jiraachuu qaba ogeeyyii fayyaa biraatii wajjin. Flexibility jiraachuu qaba. Adjusting plan based on patient need. Inni biraa innovation jiraachuu qaba. Exploring different technique mala garagaraa fayyadamuu. Inni biraa patient centeredness dha. Solutionii san haala haadha sanii mother unique situation san irratti xiyyeeffatanii patient centeredness care kennuudha. So hundeen jechaa yoonii fi creative problem solving yoo jee correct answer in collaboration, flexibility and exploring alternative kayyuu. Rigidity dhaa fi dismissaliin optionii sirriidhaan ta'u. So kanaafuu correct answer in seeking input from healthcare team to explore different solution kayyuu kana ta'a. Gaafiin itti aantu which one of the following is priority nursing intervention for HIV exposed neonate? Sirriitti ilaali gaafii kana kaasii gadii kana keessaa kamtu priority nursing intervention waan nursing jalqabarra gootu. Eenyuuf? For HIV exposed neonate. Daa'ima HIV saaxilamte. A. Give cotrimoxazole from 5 weeks. B. Give cotrimoxazole from 4 weeks. C. Assess feeding and counsel. D. Link only neonate to ART clinic and start ART. For HIV exposed neonate priority nursing intervention maali? To ensure early and effective feeding assessment and counseling. Cotrimoxazole prophylaxis
barbaachisaadha garuu eessarraa eegala? According to national guideline 6 week irraa. Linking to ART clinikiin barbaachisaadha garuu feeding assessment and counseling dhaatiitu immediate priority dha. Optionii kana yoo laalle from 5 week and give cotrimoxazole from 5 week priority 7-5 irraa kotrii kana eegalchiisan 7-6 give cotrimoxazole from 4 week. Cotrimoxazole prophylaxisiidhaaf ni kennama garuu priority interventioniidha miti. Assess feeding and counsel kajuu kana sirrii priority nursing intervention isa kana. Exclusive breastfeeding yookaan appropriate alternative ilaala. And counsel mother. Maaliif feeding practicing directly HIV transmission risk waan dabaluuf. Inni dhiirra jiru link only unit to ART kajuu ART linkagein qoftiin without feeding assessment miss immediate priority. Kanaafuu correct answeriin assess feeding kajuu. Immediate priority maali? Feeding assessment the counseling. San booda subsequent intervention in cotrimoxazole. Kanaafuu HIV exposed neonate yoo dubbate first priority in feeding counseling. 7-6 irraa cotrimoxazole. San booda ongoing growth monitor godhuun test for HIV godhuun link to ART clinic godhuun san booda IMNCI irratti. So correct answeriin C assess feeding and counsel kajuu kana ta'a. Gaafiin itti aantu which one of the following best describe your attitude toward the patient who are non-compliant with their treatment plan? Asii gadi kana keessaa kamtu ilaalcha dhukkubsataa dawaa fudhachuu didee tiifati qabdu ibsa. Dhukkubsataa dawaa fudhachuu didee. A. I become annoyed and judgmental toward disease patient. Itti aareetiin murtee irra fudhadha. I try to understand the reason behind the non-compliance and find alternative solution. Sababa inni dideef hubadheetiin san booda mala biraa barbaadaafi. I feel frustrated and give up on this patient, believing they will never change. Itti aareetiin akka dhukkubsataa kanarraa abdii muradhee kun bakka hin jijjiiramu jee amana. I dismiss this patient as uncooperative and give up on trying helping them. Dhukkubsataa kana ofirraa dhiiseetiin gargaaruu lakkisa. Optionii kana yoo laalle I become annoyed and judgmental toward disease patient kajuu kun sirrii miti. Judgmental damage trust and therapeutic relationship. I try to understand the reason behind the non-compliance and find alternative solution kajuu kun sirrii. Maaliif? Empathy agarsiisa. Problem solving patient centered care kan agarsiisa. Underlying cause qabaachuu mala namni kun fakkeenyaaf financial jiraachuu mala culturally side effect yookaan immoo lack of understanding. Kanaafuu reasonii kana laaluun explore godhuun help nurse to tailor intervention and support adherence. Inni irra jiru I feel frustrated and give up on this patient kajuu kuni giving up on may fail to meet professional standard. Addirraa muruchuun ogummaa keessan faallisa. I dismiss this patient as uncooperative and give up on trying help. Kunilleen violate ethical nursing practice. So correct answer in I try to understand really behind non-compliance and find alternative kajuu kana. Nursing takka yerooniif professionalismidhaa fi compassionii demonstrate gooti jennu karaaleen isiin ittiin agarsiiftu tokko exploring barrier'idha. Costii ta'uu danda'a, cultural belief ta'uu danda'a, side effect ta'uu danda'a, waan isa san dhoorge. San booda providing education. Barnoota kennaa. Clear culturally sensitive language.
San booda collaborate with patient to find acceptable alternative. Malli biraa yoo jiraate. Avoid judgment. So if his team is non-compliance yoo dubbate, deebisaan sirriidha, understanding empathy and problem solving. Itti aaruudhaa fi dhiisuun sirriidha. So deebisaan isaa biitaa. Gaafitti aantu ilaallu. The nurse demonstrate to patient scheduled for total hip replacement. That it is important after surgery to avoid. Narsiin tokko dhukkubsataa total hip replacementidha. Hip replacementii godhameef. Eega baqaqfamee booda wanni isin irraa dhorkitu maali? Hip replacementii jechuun iddoo tana yookaan mudhii tana sarjarii godha. Bearing weight on the affected leg after 4 to 6 weeks. Being sitting with the leg crossed. She is sleeping on abdomen. The abduction exercise of affected leg. After total hip replacement, major risk in jirtu hip dislocation idha. Bakka surgically deebisan sanii bahuu danda'a. Kanaafuu certain position and movement is increase this risk. Especially kamtu riskii kana. Riskii hip dislocation kana dabaluu danda'a. Hip adduction, cross legging, miila fa'aa wal qaxxaamursuu, internal rotation, flexion beyond 90 degree. Movementiin akkanaatii fi positionii akkanaa kuni riskii waan dabalaniif narsiin maal barsiisuu qabdi? Precaution to avoid this position. Optionii kana yoo ilaalle inni irra jiru bearing weight on affected leg after 4 to 6 weeks jiru not universally true. Weight bearing in depending on surgeon ordering. Some patient may bear weight early. Guyyaa kanaan dura dhaabbachuu danda'a. Sitting with the leg crossed kajuu kana sirriidha. Miila wal qaxxaamursuun hip adductionii waan fiduuf dislocationii san fida. Sleeping on abdomen kun hin dhorkamu. No typically restriction. No directly linked to hip dislocationii waan ta'eef. Abduction exercise of affected leg. Kuni actually encouraged. Kuni ni gorfama. Maaliifi masilii san waan jajjabeessuuf. Abductionii osoo hin ta'in adductioniidhaatitu dhorkama. So correct answer in sitting with the leg crossed kajuu. Patientiin wanni inni irraa dhorkamuu qabu dirqama after hip replacement wantoota hanga kana beekuu qabdu. Tokko crossing legging godhu. Adductionii jechuudha. Flexing hip godhuu hin qabu. Miila akkanatti gad diriirfachuu hin qabu sireerra. Internal rotation of hip gara keessaatti rotate godhuu hin qabu. Ka gorfamu garuu abductioniidha. If his team is hip replacement precaution yoo dubbate avoiding hip adductionidha. Crossing leg, sitting with leg crossed kajuu kanaatiitu deebisaa sirriidha. Gaafitti aantu ilaallu. Bladder training intervention in male patient who has urinary incontinence after stroke include. Bladder training jechuun afuuffee fincaanii kana leenjisuun, shaakalchiisuun nama fincaan qabachuu hin dandeenyeef eegaa istirookiitii fincaan qabachuu dadhabe nama saniif leenjisaan kennamuuf kamaammata. Keeping urinal in place at all time. Poppoo waan inni itti fincaanu san yeroo hunda achi kaa'u. Catheterizing the patient every 4 hours. Sa'aatii 4 kaathetera godhuu. Limiting fluid intake. Dhangala'aa kan fudhanne dhorkuu. Assisting patient to stand to void. Akka inni fincaanuuf yeroo inni ol ka'u gargaaru. Male patient with urinary incontinence after stroke bladder training maaliif barbaachise dura? Sababni isaa restoring normal voiding pattern. Akka duraanii sanitti akka inni fincaanuu danda'uuf. Promoting independence.
Stroke patientiin interventionii akkam yoo argate incontinence kana qabachuu danda'a. That mimic normal physiology and voluntary control yoo akkana argate. Keeping urinal in place ka jiruun dependency akka inni namarratti hirkatu godha. Bladder training. Catheterizing patient every 4 hours ka jiruun illee intermittent catheterization dha malee not bladder training. Temporary dha malee bladder function san hin deebisu bakka duraaniitti. Limiting fluid intake ka jiruun illee hin gorfamu. Maaliif adequate hydration barbaachisaadha. Dhangala'aa dhorkuun complicationii fi biraa itti fidaa'u. Assisting patient to stand to void ka jiru kanaas sirriidha. Standing to void male patient normal positioning kan inni qabatuu fi bladder emptying dhaaf gargaara. So correct answering assisting patient to stand to void ka jiru. Gabaabsitee qabxii ijoo gaafii kana hubachuu yoo feete bladder training after stroke maal irratti xiyyeeffataa beekuu. Wanni inni irratti xiyyeeffatu normal voiding positioning yeroodhaan akka fincaanu adequate hydration jiraachuu qabu. Kanaafuu bladder training eega hundeen jechaa siin jedhee correct answering restoring normal voiding habit san of keessaa qabaachuu qabu. Yoo dhiira taate standing for men. Yoo dubartii taate immoo sitting for women. Dependency dhaaf restriction sanirra. So correct answering assisting patient to stand to void ka jiru. Gaafitti aantu ilaallu. Administering or providing opioid to dying patient who is experiencing moderate to severe pain. Nama du'uudhaa deemuuf, dhukkubsataa du'uudhaaf deemuuf ka dhukkubbii itti dhaga'amtu, dhukkubbiin cimtuu itti dhaga'amtu opioidii kennuu maali? A will likely hasten the person death. B is an appropriate nursing action. C may cause addiction. D will probably be ineffective. Amma dying patient moderate to severe pain qaba. Du'uuf deema. Opioidii kennuu fi maali? Priority nama kanaa godhamu comfort and relief of suffering dha. Peaceful days kan inni argatu. Opioidiin standard of care dha. Namoota severe pain qabu end of life care irratti. Concern about addiction dhaa fi hastening disease bakka kanatti no relevant. So ethical principle bakka kana jiru beneficence dha. Relieving suffering dha. Option A ilaallu will likely hasten person days ka jiruuni dogoggora. Sababni isaa maaliifi when administered appropriately opioid relief pain. Dhukkubbii irraa wayyeessa malee du'a san irraa hin dhabu. Is appropriate nursing action ka jiru biin kuni sirriidha. Opioidiin dhukkubbii san irraa wayyeessuuf kennu compassionate ethical and clinical appropriate. May cause addiction ka jiru nama du'aa deemuufi miti. Will probably be ineffective ka jiru kuni opioidiin effective dha. So palliative care takka immoo end of life care irratti nursing priority maali? Qabxii kana sirrii gochuu qabu. Relief pain and suffering dha. Dhukkubbii san irraa wayyeessu, cinqii san irraa fooyyessu. Maaliin kana godhani? Opioidii kennuudhaan. Focus on comfort, dignity and quality of life. Addiction dhaa fi long term risk dhaa miti. Namtichi du'uuf deema waan ta'eef. Kanaafuu dying patient plus severe pain dubbannaan opioidiin appropriate dha. Pain relief dha. So it is appropriate nursing action. Gaafitti aantu ilaallu. Which of the following terms best describe the sentences of major feature of decreasing risk of transmission of blood-borne pathogen in the body substance isolation? Asii gadi kana keessaa jecha kamtu sirriitti ibsa? Feature of decreasing risk of transmission
blood-borne pathogen, body substance isolation. Wantoota dhiigaan daddabaranii fi dhangala'aa qaamaatiin daddabaran hir'isuu jechi sirriitti nu ibsu isa kana. A. Universal precaution. B. Medical asepsis. C. Standard precaution. D. Protective isolation. Universal precaution yoo jennu mainly blood-borne pathogen HIV faa, hepatitis B faa. Body substance isolation focus on preventing transmission from all body fluid dha. Standard precaution ammoo modern synthesis dha kan jecha kana lamaan walirra qabatu. Universal precaution dhaa fi body substance isolation kana. Applying to all patients regardless of diagnosis. Option kana laallu universal precaution kan jiru blood-borne dha. Limited to blood-borne pathogen. Not full synthesis. Medical asepsis general infection control dha. But not specific synthesis described. Standard precaution kan jiru kanaatiitu sirriidha. Standard precaution combined approach dha. Blood-borne pathogen fi infection biraa. Protective isolation kan jiru kuni used to protect immunocompromised patient eeguudha. Kanaafuu standard precaution kan jiru kanaa sirriidha. Wanni ati yaaduu qabdu standard precaution akka umbrellaatti yaaduu qabda. Akka dibaabeetti, akka shamshiyaatti. Maal of keessaa qaba? Hand hygiene qaba. Personal protective fayyadamuu of keessaa qaba. Safe injection practice qaba. Environmental cleaning, respiratory hygiene kana hunda of keessaa qaba. Standard precaution. Kanaafuu hundeen jechaa synthesisuuf universal precaution fi body substance isolation jennaan standard precaution. Kanaafuu correct answer C ta'a. Gaafiin itti aantu the factor related to cerebral blood flow that most often determine extent of cerebral damage from stroke is the cerebral blood flow hamma dhiiga sammuu keessa deemuutii wajjin hidhata qabaatee hanga sammuun strookiidhaan miidhamuu dandeessu kan agarsiisu kami? Maal irratti hundaa'a? Depending on what? A. Oxygen content of blood. B. Level of carbon dioxide in the blood. C. Amount of cardiac output. D. Degree of collateral circulation. In stroke, nama stroke qaburutti extent of cerebral damage wanni inni irra hundaa'u. Depending on how well blood flow can be maintained to ischemic area. Bakka ischemic taate bakka duute san irratti dhiiga hangam takka deema. Oxygen content fi carbon dioxide level fi cardiac outputiin influence godhan cerebral blood flow garuu most critical determinantiin whether there is collateral circulation. Collateral circulation jechuun hiddi dhiigaa kabiraa kan bakka affected area san geessu kabiraa ni jira. Kan miidhame san malee jechuudha. Alternative vascular pathway. Good collateral circulation yoo jiraate improve recovery fida. Garuu immoo poor collateral yoo jiraate extensive damage. Option A irra kan jiru oxygen content of blood kan jiru kun tissue oxygenation dha. Malee agarsiiftuu stroke damage dhaatiin. Level of carbon dioxide kan jiru kunillee akkasuma dogoggora. Cerebral vasodilation fi constriction affect godhuu danda'a carbon dioxide. Garuu factory stroke outcome miti. Amount of cardiac output kan jiru kun overall perfusion dha malee localized dha miti. Degree of collateral circulation kan jiru kana. Yoo hiddi dhiigaa kabiraa bakka san dhiiga geessu yoo jiraate collateral kabiraa yoo jiraate damage isaa ni xiqqaata.
Kanaafuu degree of collateral circulationidha. Gaafiilee akkanaa kana deebisuudhaaf yooniif waa'ee stroke damage determinantiidha yoo gaafatamte wanni ati jalqaba yaaduu qabdu collateral circulation. Collateral circulation jechuun bireeniin kun karaa san malee karaa biraa kan dhiigaa harkatuun ni jira. Beetar collateral yoo ta'e beetar prognosisidha. Poor collateral worse outcome. So extent of cerebral damage wanirra hundaa'u collateral circulationidha. Degree of collateral kan jiru gaafitti aantu ilaallu. Patient has recently been diagnosed with early stage of breast cancer. Dhukkubsataan kun dhiyeenya kana kaansarii harmaa sadarkaa jalqabaati diagnosed ta'e. Which of the following is most appropriate intervention for the nurse to focus on? Kan nursing irratti xiyyeeffachuu qabdu interventionii kami asii gadi kana keessa. A. Discussing patient past experience with her grandmother's cancer. B. Preparing a will and advance directive. C. Discussing replacement child care for patient's children. D. Maintaining patient's hope. Patientiin kun recently diagnosed ta'e early stage breast canceridha. Sadarkaa kanatti nursing rooliin maali? Provide emotionalidha. Miira isaa support godhuu, maintain hope, encourage coping strategy. Practical ifuun child careidhaa fi williin maybe relevant later san booda. Garuu immediate priority psychologically support godhanii abdiitti horuudha. Discuss patient past experience with her grandmother cancer. Kunifiifuu cinqiitti dabalaa takka sodaatti heddummiisa. Preparing will and advance directive kajuu osoo yeroon hin gahin mala biraa barbaaddadhu jechuuniin kun hoppiisii abdii isiisanii dhabamsiisa. Discussing replacement child care for patient children. Kun immediate nursing priority dha miti. Booder maintain patient's hope. Supporting kuni akka patientiin kun of danda'u godha. So nursing intervention for newly diagnosed cancer patient wanni irratti xiyyeeffatu emotional support tokkoffaan. San booda maintaining hope. San booda patient centered communication dhageeffachuudha. So hundeen jecha new diagnosed of cancer yoo jee prioritiin kee hope fi emotionalidha. Kanaafuu deebisaan isaa maintain patient hope kan jiru kana. Gaafin itti aantu in planning nursing intervention to increase bladder control in the patient with urinary incontinence. The nurse include yerooniif akka patientii fincaan qabachuu dadhabe kana akka inni fincaan qabatuuf yeroo narsiin interventionii gootuuf kaasii gadii kana keessaa kan. A. Teaching patient biofeedback mechanism to suppress urge to void. Mala biofeedbackiidhaa fayyadamee fincaan isa sardu san suppress godhuu. Counseling patient concerning choice of incontinence containment device. Meeshaa akka inni fayyadamu gorsuu. Teaching patient to use Kegel exercise. Kegel exercise kan inni dalagu barsiisuu. Clamping and releasing catheter to increase bladder tone. Jabeenya bilaadarii sanii dabaluudha. Kaathetara qabanii gadhiisu. Patientiin kun urinary incontinence qaba. The most effective nursing intervention to increase bladder control maashaa san jajjabeessuudha. Strength pelvic floor muscle. Pelvic muscle sanii pelvic floor muscle kana jajjabeessuudhaaf Kegel exercise gold standard. Especially namoota
stressed incontinence qabuu fi argi incontinence qabu. Meeshaa fayyadamuu fi catheter clamping'iin bladder restoring godhu. Compensatory dha takka temporary dha. So optionii irra kan jiru teaching biofeedback mechanism kan jiru gargaaruu danda'a garuu primary dha miti. Counseling patient concerning choice of incontinence contaminant device kuni mallattoo san manage godha malee bladder control hin dabalu. Teaching patient use Kegel exercise kan jiru pelvic floor muscle jajjabeessee sphincterii improve godha. Clamping and releasing it is not recommended. So hundeen jechaa increasing bladder control yoo jee almost always Kegel exercise natti filachuu qabda. So teaching patient to use Kegel exercise kan jiru. Gaaffiin 86 patient with psoriasis tells the nurse that she has quit her job as receptionist because she feel her appearance is disgusting to customer. Dhukkubsataa psoriasisii qabu. Tokkootiitu narsiidhatti maalimi hojii dhiiseetiin jira. Duraan keessummeessituudha. Sababa bifti isii kun maamiltoota isii kana ittiin tolleef hojii dhiiseetiin jira. The nursing diagnosis that best describes this patient responses. Nursing diagnosisiin haala dhukkubsataa kana ibsu kana. A social isolation related to fear of rejection secondary to presence of lesion. B ineffective coping related to lack of social support. C anxiety related to lack of knowledge of disease process. D impaired skin integrity related to presence of lesion. Maal agarsiisa? Psoriasisii qabaachuu saniif appeeransiin kiyya kun kaastamara kanatti hin tolu jettee hojii dhiisuun withdrawal from social interaction dha. Due to fear of rejection. The primary issue is social isolation dha. Coping dhaa fi anxiety fi skin integrity dha. Inni optionii irra jiru social isolation related to fear of rejection kan jiru sirrii. The patient is avoiding social contact. Hojii dhiiftee jirti. Sababa rejectioniidhaatiif. Mataa kanaa jecha namni nam fedhu jetti. Ineffective coping related to lack of social support kuni sirriitti fitting godhu. Maaliif lack of support hin dubbanne hundeen jecha. Anxiety related to lack of knowledge kan jiru kunillee sirrii miti. Maaliif patient concerning appearance fi rejection malee lack of knowledge miti. Impaired skin integrity related to presence of lesion kan jiru psoriasisiidhaaf sirriidha. Garuu patient responsiin kun social withdrawalidha malee physical lesion isaaniif miti. Kanaafuu hundeen jechaa avoiding social role dubbate relationshipii dubbate sababa appearanceetiif stigmaatiif best nursing diagnosisiin social isolationidha. So physical lesion yoo jiraate asirra qabxii tana sirrii qabachuu qabda. Physical lesion yoo dubbate madaa yoo jiraate dhohaan tarsa'aan yoo jiraate impaired skin integrity jedha. Knowledge gaappii yoo jiraate hanqinni hubannoo yoo jiraate lack of understanding anxiety related to lack of knowledge jedha. Sababa stigmaatiif withdrawal due to stigma yoo jiraate social isolation jettaan. Poor coping skill waan mudate takka obsuu dadhabuu yoo jiraate effective coping jettaan. So kanaafuu gaafii kanaaf correct answeriin social isolation related to fear of rejection secondary to presence of lesion kan jiru kana. Gaafiin itti aantu which of the following describe an odd ratio of 1? Asii gadi kana keessa kamtu odd ratioon takka yoo ta'e ibsa. Odd ratioon takka jechuun maali? A exposure is not associated with the outcome. B there is no association between exposure and the outcome. C the exposure is associated with decreased risk of outcome. D
exposure is associated with increased risk of outcome. Odd ratioon tokko jechuun the odd of the outcome are same in exposed and unexposed group jechuudha. Kana jechuun no association jechuudha. Between exposure fi outcome jidduu association hin jiru jechuudha. Odd ratioon kun greater than 1 yoo ta'e exposure associated with increased risk jechuudha. Exposure suni riskii dabala. Odd ratioon takkaa gadi yoo taate protective effect qaba jechuudha. Optionii A irra ka jiru exposure is not associated with outcome ka jiru kun sirriidha. Karaa biraatiin odd ratio wal qixa taata akka jechuudha wajjin tokko. Inni B irra jiru there is no association between exposure and outcome ka jiru kunilleen sirrii precise definition odd ratioon takka jechuudha. Inni C irra jiru exposure is associated with decreased risk ka jiru inni C irra jiru kun odd ratio less than 1 jechuudha. Inni D irra jiru exposure is associated with increased risk ka jiru odd ratio greater than 1 jechuudha. Best answer isaa there is no association between exposure and outcome ka jiru. B irra ka jiru kana. Exam tippiidhaaf wanni ati qabattu waa sadii. Tokko odd ratio wal qixa taata yoo ta'e no association jechuudha. Odd ratio greater than 1 yoo ta'e risk factoriidha. Wanni sun. Odd ratio less than 1 yoo ta'e protectiveidha. So 1 taanaan naniidha. Odd ratio of 1 means no association jechuudha. Kanaafuu deebisaan isaa there is no association between exposure and outcome jechuu kana sagantaan keenya asirratti xumurama. Yaada barreessuun dagatinaa. Viidiyoo laayikii godhaa. Gaafii 89 irraa kaafnee viidiyootti aanu walitti deebina. Waan hordoftaniifu galatoomaa nagatti.